artistii gameessii fi qabsaan Zarii Wadaajoo umurii waggaa 63tti du'aan boqote. Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota Walloo Media Network jirtu baga irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha ankas sifana turu naato Walloo Teewroon chaanaalii kanaa faayidatan subscribe godhumaatii keenyatti dabalamaa isin jenna akka odeeffannoon keenya guyyaa guyyaan isin dhaqqabu maamilaan nu godhadhaa isin jenna. Egaa akkuma beekamu artistiin keenya kabajamaan guddaan uummata Oromoo biratti kan kabajamaan akkaan qaaliin jechuudha kan wareegameetii jiru jechuudha artistiin keenya Zarihuun Wadaajoodha jechuu kan wareegameetii jiru. Akkasuma dhaamsa inni dhaammate hoo maali kan jedhu jechuudha. Dhaamsa akkam dhaammateetii jira Oromoo biratti kan jechuudha amaanaa guddaa kan itti kennateetii jiru jechuudha. Artistoonni keenya Haacaaluu Hundeessaa akkasuma Nuhoo Gobanaa akkasuma Dr. Ali Birraadhaa jechuudha kan dhaammataniiti jiran tokkoffaa waa'ee isaan irratti dhaammatan jechuudha kan isin biraan geenyu taha hagadhuma sagantaa kanatti nafaana tura isin hinjaa. Egaa hordoftoota keenya artistiin keenya kan wareegameetii jiru jechuudha. Viidiyoo kana mee xiqqoo ilaalaa jechuudha. Wal buusuu wal jibbuutuu hin ta'in akkuma wal waamtanii wal keessaa deemtanii والدبسوا والكلام artistiin keenya kun jechuudha dhaamsi inni akkaan dhaammateetii jiru jechuudha. Nuti wal guddisuu walirratti duuluu dhabuudha jechuudha. Dhaamsi keenya kan dhaammateetii jiru jechuudha. Dhaamsa akkaan jabaa jechuudha. Maali artistiin keenya kan wareegame kun jechuudha. Zarihuun Wadaajoodha jechuudha. Dhaamsa inni dhaammatee jiru ani jechuudha hin duune dhalootaan guddisa malee kan jedhe ani hinduune dhalootaan guddisa malee ani hirrafnee nan muge malee kan jedheeti jiru jechuudha. Akkana jechuun isaadha kun jechuudha. Dhalootaan guddise jechuudha. Dhalooti sun hoo maal godhuu qaba ammoo kana karaa jirtaniin hundinuu keessanuu jechuudha waan inni akkas jeessan irratti hojjetu. Egaa dhaamsi inni dhaammateetii jiru jechuudha waan akkaan jechuudha. Hunduma keenya irrattu dirqama tahuu dirqama lammummaa keessanii isinillee bahaduu qabdan jechuudha. Maaliif waa'ee tokkummaa kanarratti tokkummaa afaanii yoo ja'aatii oolan faayidaa hin qabu agarsiisuu qabdan. Bakka ta'e hundinuu keessanuu jechuudha karaa fedheenuu haa ta'utii waa'ee tokkummaa irratti qabsootanii uummata keessaniif jechuudha sagalee ta'uudhaan asumaan isiniif dhaama inni biraadha jechuudha. Waa'ee jechuudha har'aaf sagantaa biraa waan takka waan itti himaknu hin qabnu jechuudha. Artistii keenya kabajamaa guddaa akkasuma kadhamneetii jirru Oromoonni hundi jechuudha. Sabrii Rabbii isiniif haa kennuutii jechuudha. Isallee Rabbii biyyatti haa salphisu. Inni biraadha jechuudha. Sagantaa biraa waan kana keessa fiduu hin dandeenyu jechuudha. Har'a isa dhabneetii jirra. Kan isa dhabneetii jirru kana jechuudha. Oromoota hundinuu waa'ee isaadha jechuudha. Kan social media jechuudha kan maal jeeti isinitti himugaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha waan akkaan jechuun nama gaddisiisuudha. Isa dhabuun kunis namni du'arraa ooluu hin jiru waan ta'eedhaafu jecha isaa kanatu na ajaa'ibana yoon dhugaa dubbadde akka kiyyatti akka nama tokkootti jechuudha. Jechi isaadhaa kun akkas jechuun isaadhaa kun baay'ee takka na ajaa'ibee quuqama inni nuuf qabu quuqama inni Oromoodhaaf qabu Oromoo maraaf qabutu na ajaa'ibee an dhugaa dubbachuudhaaf. Ani kan na dhukkubsu Oromoota adda faca'anii akkasitti deddeeman kana amantaaf kutaa wal qoodanii akkasitti wal jibban sareef hadurree ta'an kanatu na dhukkubsa malee wanni biraa wanni takka na dhukkubsu hin jiru ka jedhe jechuudha. Kun bichaan jechuudha hiikaan kanaa bichaan nama hin kaa jechuudha. Kana maaltu fide tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa irratti maal jee gaaf jechuudha dhaammadhuu jaaniin viidiyoo sammee waliin haa ilaaluti. Egaa
beektanii wanni guddaan jechuudha irratti hojjetudha inni akkas nuun jeeho kan inni dhaammateetti jiru Oromoon waliif facaasinaa adda hin bahinaa tokko tahaa kaje'eeti kaji'u jechuudha inni kan akkas jedhudha kunoonni akkuma viidiyoo kana agartan jechuudha akkas kan inni je'e nuti hoo waa'ee tokkummaa kanarratti akkam hagam itti jirra hagamirra itti jirra akkasuma hagam waa'ee tokkummaa kanaaf jechuudha irratti qabsaa'u jirra wal gargaaruu jirra karaa dandeenyeen kan jedhu jechuudha of duuba deebinee of ilaaluu qabna bakkuma jirtanii eenyumtuu haa ta'utti jechuudha maaliif nuti yoo wal gargaarree yoo akkasuma waa'ee tokkummaa kanarratti wal hin jijjiireessin namni tokkummaa alagaan dhufteetii waa'ee tokkummaa jechuudha akkanatti tokko taanuu kan nu gootu hin jiru jechuudha nuti adda facaasuudha alagaan jechuudha jaarraa dhibba meeqa kan dalagaatee jirtu jechuudha nuti adda nu facaasuudha kanaafuu waa'ee tokkummaa kanarratti dhaamsa jechuudha artistoonni keenya hundinuu kan dhaammatanii darban kana jechuudha ummata keenya biraan akkasuma karaa dandeenyuun wal gargaarree wal jajjabeessinee waa'ee tokkummaa kanarratti hundinuu keessanuu irratti xiyyeeffadhaa isiniin jaa akkasuma artistii keenya dhabuudhaan nuti illee gaddineeti jirra egaa kanaaf Oromoonni hundinuu rabbii kan artistii jechuudha kan bakka isaanii bu'uu rabbiin nuuf haa fiduuti Oromoon jechuudha du'ulleen ammallee ni dhalataa agawtuma dhalte haadhi Oromoodhaa waan ta'eedhaafu ni dhufa inshallah rabbiin nuuf haa fiduuti dhaamsa inni guddaan jechuudha an akka kiyyatti jechuudha artistii kana jechuudha artistii keenya Zarihuun Wadaajoo kan wareegaman kana kaayyoon isaanii jechuudha Oromoon tokko tahee nuyi tokkoomsanii akkasuma immoo wal qooduu dhabuu wal hiruu dhabuu wal jibbuu biyya jaalachuu kan dhaamsanii dhaamsa jechuudha guddaa amaanaa Oromootti kennan kanaadha nuti immoo biyya teenya jaalannee biyya teenya jibbuu oduu hin taane tana jechuudha biyya keenya irratti duune irratti wareegamnee biyya teenya jiraachisuudha kan qabnudha akkasuma immoo warroota hidhaman irratti jechuudha hidhaa xiqqeessinee biyya teenya jiraachifnee biyya teenya guddisuudha irratti kan hojjetu qabnudha inni biraadhaa immoo waa'ee tokkummaa kanarratti jechuudha ammumarraan jechuudha tokkummaan jechuun mana keessaa waan ka'uuf jechuudha mana keessarraa jalqabaati waa'ee tokkummaa kanarratti irratti qabsaa isiniin jaa tokkummaan of faayyadudha jechuudha Oromoo hunda faayyadudha fira kan kee faayyadudha waan hunda faayyadudha waa'ee tokkummaa kanarratti jechuudha tokkummaa waan hunda faayyada jechuudha of fayyaddaa fira kee fayyaddaa biyya kee fayyaddaa akkasuma jechuudha Oromoota hunda addunyaa hunda fayyaduu dandeessa jechuudha tokkummaa malee hundinuu hin taatu jechuudha kanaafuu waa'ee tokkummaa kanarratti tokkummaa fajaan jechuudha artistoonni keenya hundinuu tokkummaa kanarratti utuu hojjennee an akka kiyyatti gaariidha kan hin jiru inni biraadhaa jechuudha Oromoodhaaf akkasuma kan na dhukkubsu Oromoon tokko tahuu dhabuu faca'uu dhabuu ana tanuu bichaatu nagahee dhugaa dubbatu wayya kanaaf jechuudha waan irra deddeebinuuf hin qabnu haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa artistii keenya kabajamaa jaalatamaa kadhamneeti jirru jechuudha Oromoo biratti qaalii hunduma birattuu kan qaalii jechuudha dhabneeti jira rabbiin kabraadhaa bakka nuuf haa fiduuti haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii